Maami hatattamaan bakka jirtu teessoo ka'ii dhaabbadhu dhaabbattu deem teessoo ka'ii na kootu ijoollee eessuma taatuuf. Isaan akka haadha gartee haadhaa fi ilmaan kootuuti obboleettii teetii fi ilmaan kootu nurraa taqabbaladhu nurraa furadhu. Ashama harka fuune jaalatamtoota hordoftoota maameetu warri taatan martinuu salaamanni keenya asumaan gartee qilleensaraan isin haara qabu isin jechaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jira jirtu jaalatamtoota keenya arraga yeroo tana qabsoo jabduu keessa turre waa'ee dhimma gartee lubbuu ilmoo gartee jawaadeedhaa tabaate irratti sunirra dhaabbannee jechuun namoota gartee dhibdee san geessise namoota lubbuu namaa san baase jara maafiyaa san tarkaanfii akkam akka irra fudhatamuu qabu gartee asii dura dubbachaa turre. Akkuma dubbachamaa turetti gartee anillee gartee obboleettii yaa wajjin jawaadee bira dhaqee jawaadeen guyyaa sawwaalama na gaafate abdii harkaa naa qabdaayii moogumaadha fiddee dhuftee naan jee hagalatoomuu sana dhaabbannee jechuudha. Ijoolleellis obboleettiin tiyyaa isaan bira turte anis waan kana gartee furmaata itti godhuudhaaf abbaan yakkaa maafiyaan guddaan eenyu akka ta'e isin beektan abdii suniif anis yeroo dheeraadhaaf jala dalagaatiin ture tarkaanfiin kun akka irra fudhatamuuf akka heeraas ta'ee seeraafis dhiyaatuuf akkuma isinis gartee seeraaf dhiyeessi abdii qabii geessi jechaa turtanitti sunirra dhaabbannee zakkoodhaan wal qunnamnee dhimma gartee abdii qabsiisuu irratti shoora guddaa taphatame jechuudha. Sunirratti obboleessi kiyya zakkoolleen haa galatoomu. Hedduu takka akka gartee qabsaa'ota tokkotti wajjin dhaabbannee wanni kun hanga gartee hojii raawwatamutti bifa gartee iccitaawaadhaan gartee waan kanaas fayyadamaa turre jechuudha maqaa qulfii jedhamu. Akkuma gartan alhamdulillaahi jawaadeenis gartee yeroo gartee an bilbilee fi yaamusan keessatti innillee na dhugoomsuu hin dandeenye dhugaatti hin fakkaanne. Dhufanii daawwattootaaf hordoftoota keenya dhufanii jechuudha. Abdii gartee akka qulfii makiinaa takka namaa kannutti jawaadeedhaaf kanneen jechuudha. Sunirratti eega kanneen booda anillee gartee khalaas dirqama narraa eegamu biheetiin jira abbaan gumaa baafatu jawaadee waan ta'eef nama gartee gumaan ilmoo isaa irra jirtu kanneef fi suniif gartee dirqama xiyya raawwadhee anis gartee akka dhiiraatti eegaan gartee qooda leencaa bahee jawaadee irraa qooda leencaa eegaatiin ture. Arraa ol bahee haa galatoomu isaa fi furmaateenis kottu obboleettii teetiif ilmaan siitis fuudhii guddaa takka galatoomi kottu fudhu jaanii gartee maammi hatattamaan dhiyaatu naan jedhan anis ammaarree funtanaan gartee viidiyoo sana arge sanumaan deebisaa kan nudhaa ol bahee haa galatoomanii isaanuu gartee hangana beekanii dirqama silaa obboleessi keenya dirqama gartee raawwachuu qabu gartee raawwate nutis dirqamni kanurraa eegamu kanaafuu gartee kootu fudhuu jaan galatoomaa dhufaan jira abshiraa yeroo gabaabduu keessatti isin birattiin argama akkuma gartee duraan sol bira qaanne namoonni immoo dheengadda maaliif kuttee jettan komentii keessan jalatti namni tokko nama juutu qooda qaba. Ani akka abbaa yakkaasan dabarsee jawaadeedhaaf kannuudhaaf dirqama kiyya akkumaan dheengadda furmaatee bira jawaadee bira haa dhaabbannu jechaa turetti arraas akkasumatti dhaabbadhee jechuudha. Akka wanni kun hojiitti hiikamu akka harka isaanii galu qooda guddaan gumaache zakkoonis haa galatoomu nama xurree gartee dukkanootuu tana ifa godhee gartee qoree kararraa saaqee daandii kana akka arra irra geenyu godhe jechuudha. Haa galatoomu zakkoonis. Suniifiin kute malee waan biraa gartee akkaataa isin itti yaaddan sanii miti. Maaliif nama juutuu waan hojjete gartee galata rabbiirraa eeggata waan ta'eef akkasitti hojii san hojjenne. Itti aansuudhaan maafiyaan hafte ikraamii fi himiyaan dheengadda gammachuudhaan dhaadachaa turan. Dhaadannaa isaan dhaadatan ammoo jechoonni isaan jedhan hundi dhugaadhaa miti.
dhaadannaan isaan dhaaddatan wanni gartee adiin waraqaadhaan maranii fidan yookaan gartee wanni adiin gartee isaan baga fidde hedduu takka na gammachiifte tanaan eegaa ture amma booda injifannoodha jaan wanni sun hedduu takka anillee na sodaachisee jira. Maaliif yoo ta'an taate arra zakkoon isaanii wajjin jiru dhalaaleen tun dubartiin tuni maa akkamitti gartee waan akkanaa kana arkachuu dandeesse hariiroon isaanii caasaan isaanii eessarraa eessa dhaabbata ammallee eenyu isaan duuba jira wanni kun waan hedduu nama sodaachisu takka arra namni tanaan as ba'e waan biraatiin as ba'a tuni ta'amma jireenya keessan dammartuudha tuni amma gartee ta jireenya keessan guutuu lafarraa isin massaatu akka gartee wanni itti ja'anii dhaadachaa jiran kanaaf jawaade dhaamsi kiyya iccitii amma isaa waan harkaa qaban tan maal akka taate akkamitti akka nama godhu yaa'an bifa kamiin itti fayyadaman maddi siidhaa eessa eenyu kanneef eessarraa dhufte ja'anii qorannaa gahaa gaggeessuun dirqama ta'a maaliif kootu taate arra abdi si harka jira abdi iccitii tana baasiftu malee yoo himsisiifte malee yoo abdi ichiisi biraa kamilqu taate yoo abdi ichiisi biraa ba'u taate jireenyi kiyyaas keetis akka dammarame ilaali wanni ammaan tana gartee ikraamii fi himiyaan akkasi kokkoflaa walitti gartee garsiisanii wal ziyaaran san waan hedduu takka nama sodaachisaati kanaaf qorannoo gahaa abdi irra gaggeessaa bifa barbaachisu maraan akka iccitii tana baasutti yoo sun hin godhamne ammallee rakkoon gartee hiikamuun dhiyaatu wanni biraa hedduun tanurratti hojjetanii ni jirti kanaaf bakkattiin sodaachisaadha ammoo gama biraatiin nuutu gartee abdii akka qabamu godhe jechuun kun fakkeeffachuudhaaf akka abdiif kan nu goonee waan tana abdanneeti abdii akka qabamu goonee tunis tun waan gartee maaqulaan waan gartee aqlii nama seenaatii miti dhaadannoodha haa dhaadatanii ammallee isaan kanaas to'annaa jala oolchuu abdii gartee bakka isaan bobba'anii galan akkuma arra zakkoon nu gargaaree galaa bobba gartee abdii eessa akka galu eessa akka bobba'u nu garsiisetti abdiis jarri eessa akka galu eessa akka bobba'u maal akka hojjetan eenyu hojii akka wal qunnaman teessumti isaanii eessa maddi isaanii eessa eenyu gartee waan kana kannaafi jira qorannoo gahaa abdiirra gaggeessa san ta'uu baannaan rakkoo hamaaf saaxilamna kanaas asumaan naa qabadhu ta'ammoo ilmoodhaa yeroo gabaabdutti obboleettiitti yeroo gabaabdus si birattiin argama inshaallah qaamaan gartee yoo wal argine waan kanaas gartee dhaamsa gartee ka'ati lafan keenya si dhaammadha kaleessa zakkoon ijoollee fi obboleettiitti si dhaame an ammoo dhaamsiniin an si dhaamu dhimma amma deemaa jiru amma kimiyaa fi ikraamiin dhaadatanii kana dubbiin gartee shamarran lamaan kana qofaami namoota biraa jajjaboo duuba jira kanaas akkanumatti qabadhu tan biraa maaliif wanni kun godhama waan jiru deebisaa atilleen kanniti zakkoolleen kanneen galatoomaadha maaliif jennaan dhugaadha gwaarroon hammaatti obboleeyyan lamaan wal qabachuun dirqama yoo san hin taane lubbuu teessaniis tazakkootis teetis balleessuudhaaf jarri muratee jira maaliif qabeenya irra gartee isin akkanarra wal dhaaddaniif kana yeroo dheertuu waan sakko wajji turaniif waan gartee isin irra wal loltan irra wal dhaddan kanaas waan beekaniif isinuma kana dhabamsiisanii maqaanis haadha ilmootiin kaanis gartee anis eessuma maarree jechuudhaan horii keessan dhaaluudha barbaadan kanaaf odoo lubbuun jirtanii akka nama du'een ta'inaa qabeenya keessanii naman dhaalchisinaadhaan isin jaa ammoo jarri kun hojiin keenya ammallee ganaa hafee jira hojiin eenyu bira nu hafe namni iccitii qabu abdii waan ta'eef ammallee hojii jabduudhaatu gartee nu eeggata caalaanis firii jaallaatis akkasumatti jawaadeenis jireenyi keenya haxara keessa akka jiru akka beeytan tasgabbooytanii nama harka galfannettanii gammaddanii taa'uu duun taane namtichi sun abdii kajaanii sun waan inni taa'uun dirqama gartee as baasuudha qaba akkasii daawwattoota kiyya
dhaamsa keessan ergaa hedduudha dabarsaa jirtan namoonni gartee shakkii qabaatanii irraa shakkitanis akkuma kaleessa gartee jawaadee furmaata irraan sodaatan arra gartee isaan gargaarre jechuudha. Fuulduraas hojiin keenya takka lama sadii jennee waan gartee asirra teenyee akkas goona akkana goona odoo hin taane qabatamummaan hojiitti hiiknee gartee inshaallah isin garsiifna jennee yaanna. Mee inshaallah anis gartee jawaadee fa'aa bira ga'ee maatiin sana akka gartee lafa qabatan godha qilleensa irra jiranii. Hanganumaan jechuu dhufe daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkasumatti viidiyoo kanaas dhaamsa kana wal biraan gahaadha. Jawaadee biraan isin gahaadha. Hangumaan gartee isa bira qaamaan argamuttu jechuudha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.